ما شاء الله تبارك الله. مبروك مبروك مبروك. ألف ألف مبروك. congratulation. Baga gammaddan maakii irraa ibsishaa. Baga guyyaa qubeellaa keessanii itti geettanii baga qubeellaa godhattanii yookaan nikaa godhattanii baga gammaddanii mabruuk mabruuk. Koongiraa isiniin jennee jirraa isin lachuu baga gammaddanii qaxaleedhaan miidiyaa irratti bohaarsiiftuu taphachiiftuu sagalee ijoollee hunda bohaarsitee taphachiiftuu jechuudha isin lamaani. Maashaallah. Baga guyyaa gammachuu guyyaa qubeellaa keessanii geettanii guyyaa cidhallee rabbiin ittiin isin haa ga'u. Guyyaa gammachuu cidha keessanillee rabbiin nu haa agarsiisu. Walumaa galatti haja murannii keessan haa guutamuu. Baga gammaddanii baga wal argattanii misirroon lama guyyaa nikaa keessanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Faamilii Orootuub jalatti argamtan weelkaam ashama harka fuune hundumti keessanuu alaaf biyya keessaatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan hordoftoota kiyya horoon haaromsatanillee weelkaam. Ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii gama YouTube chaanaala kiyya isin simadhee jira. Seenaa subscribe like share gochuun na jajjabeessaa maatiin haftaa viidiyoon kiyyoo isinitti tole jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma asirra argitan kana gammachuun guyyaa nikaaya maakii fi ibsishaa ijoollee qaxalee beekamtuu miidiyaa irraa taphattee bohaarsituuti jechuudha. Guyyaa nikaatiin isaanii guyyaa kaleessa guyyaa nikaa isaaniiti. Maashaallah mabruuk alf mabruuk isiniin jenne baga gammaddanii baga geettanii baga wal argattanii wajjiniin tura wajjiniin dulloomaa bakka guddaa gayaa galma guddaa gayaa isiniin jenna. Maakiif ibsishaa gammachuu keessan gammachuu kennaa. Baga nikaaya keessan godhattanii guyyaa haadhaaf abbaa manaa nikaa taatanii guyyaa gammachuu guddallee rabbiin ittiin isin haa ga'u. Guyyaa cidha keessanii rabbiin nama bakka takkatti deebi'ee bakka takka taa'u isin haa taasisu. Baga gammaddan nullee isiniif gammannee jirraa. Baarakallah aleekumaa wajamaa beeynakumaa isiniin jenna. Taani kaafe ammallee kan guyyaa sargii guyyaa cidha keessaniiti jechuudha. Baga gammaddanii horoonni itti ga'uuf yaadanillee hawwitanillee rabbiin ittiin isin haa ga'u. Eeka hajaa muraanni isiniif haa guutamu. Isiniif horroota of duratti yaadaa jirullee horroota itti dhiyoo jirullee guyyaa qubeellallee ta'e guyyaa nikaayallee ta'e rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namni hunduu guyyaa gammachuu kana simatuuf arguun akkaan dharraa jechuudha. Rabbi hiree gaarii isiniif haa banuu. Abbaa manaa gaarii akkasuma warri dhiirallee haadha manaa gaarii dubartii saaliyaa dubartii imaana qabdu rabbiin isiniif haa kennu. Bultiin keessan kan gammachuu kan jalqabarraa hanga isa dhumaa isiniif haa ta'u jechuudha. Ka jaalalaaf gammachuun keessa jiru yoomuu isiniif haa ta'u. Baga gammaddee maakii baga gammaddee gammachuu guyyaa nikaa keetii baga itti geette gammaddee siin jenna. Ibsishaalleen baga gammaddan isin lachuu. Rabbiin galma guddaan isinii haa ga'u ammallee. Egaa anillee hordoftoota kiyya gammachuu ibsishaa fi maakii irraa dalagee jira jechuudha. Anillee viidiyoo guyyaa kaleessa guyyaa qubeellaa isaaniiti. Wajjiniin turaa daraaraa wajjiniin umrii dheeradhaa jenna. Rabbiin guyyaa guddichallee ka guyyaa sargii cidha keessanillee nama baarakallah aleekumaa isinii jedhu rabbiin haa taasisu jechuudha. Ittiin isin ga'e akkasi. Yaada keessan koomantii jalatti naa barreessuun dagatina hordoftoota kiyya. Warroonni na barreessitanillee warroonni na jajjabeessitanillee koomantii keessan argaa jira.
hedduu tokko naaf galatoomaa. Warri galatoomii jettanii viidiyoo an irraa hojjedhe irraa wanta irraa fayyadamtan irraa kana fayyadamne hedduu galatoominaan jettanillee isinillee galatoomaa. Waan tokko isin irraa fayyadamtanii anallee na gammachiisa jechuudha. Rabbiin isinii hundaafuu hajaa muraada keessan isinii haa guutu. Hordoftoota kiyya ammas waan barbaadan waan beekurraa isiniif deebisuuf qophiidha. Viidiyoo illee hojjedhu bareeda hojjettan waan isin jettan irraa viidiyoos dalaguuf komentii keessanillee deebii isiniif deebisu qophiidha inshaallah. Viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee maaketii fi waa'ee ibsishaa irraa hojjedhe kana fakkaata. Hordoftoota kiyya horroonni na jajjabeessanillee hedduu naaf galatoomaa inshaallah. Ammallee viidiyoo biraa qabannee walitti hanga dachaanutti turtii gaarii naaf turaa. Viidiyoon kiyya isinitti tole na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniif jedha. Waan isinirraa tureef immoo dhiifama naaf oolchaa isiniin jedha. Inshallah rabbi haa amrii kulli nuu laafisee hajaa muraada nuu haa guutuu. Inshallah komentii keessanillee isiniif deebisaa abshiraa isiniin jedha. Obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Komentillee deebii deebisuuf viidiyoo isin barbaadanillee hojjechuuf qophiidha inshallah. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.